kinofota an walumaan haani kinoo kana jira akka kanatti doo akka waan ta'e godhanii baay'ee tokko lallaafaa baay'ee nama hawwata jechuudha. Nyaata irratti illee taana baay'ee mijataadha. Alumayyuu geessanii guyyaa 4 guyyaa 3 ምናምን እኔ ሱራን isinin jedha baay'ee waan das nama jedhuudha. Sooshaati ilaalaa fayyadamaan isinin jedha kinoo akka kanatti jechuudha baay'ee lallaafa. Na akka kana fakkaataan isinin jedha. Sooshaa asuma harka fuunee akkam jirtan nagaa rabbii isiniif haa ta'u lafa jirtan nagaa godha galata waaqa akkam jirtan akkam saatiin geessan isinin jechaati har'a waan ta'e isin argisiisuuf deema. Guyyaa tokko akka chaansii eenyumaa miidiyaa eenyu bakka ta'een beeku yoo daabboo ishee baasu isin agarsiisee ture namni sadii waan ta'e nagaa fattan keessa isinin agarsiisa jedhee har'a qophaa'ee dhufee jira. Kuni daakuudha kan furnoo dhiqeetu jechuudha. Immoo abasuuda jechuudha isaanii keenya daakuutti godhamu. Inni kun immoo irshoodha. Kun immoo sukkaara. Asimmoo killeen qaba. Kun immoo aannan jechuudha. Kanaaf akkamittiin akka walitti dabaleetiin toshee isin agarsiisa jechuudha. Yeroo baay'ee turuu hin danda'a. Fakkeenyaaf guyyaa 4-5 turuu hin danda'a. Osoo hin badin jechuudha. Kanaaf har'a nu hordofaa akkamittiin akka toshee isin agarsiisan isinin jedha. Cuma laayikii gochuu ijoollee biraatti illee sheerii gochuu hin dagatinaa. Kuni qodaa duwwaadha. Kanaaf amma walumaan laalaa jechuudha akkamittiin akka hojjedhee isinin agarsiisa. Amma akkuma argitan kana unqulaala sana isa sadan killee sadan asitti dabalee jira. Sana booddeetti aannan kana fidee itti dabalaa jechuudha. Aannan kanallee deemumaa asitti dabala. Sana booddeetti isa kanaan aannan waliin makaa. Amma ishoo kanallee finneet asittiin itti dabalaa jechuudha. Amma ishoo kanallee amma isin ga'u isintu beeka. Ofii keessanii tilmaamattanii itti dabalachuu jechuudha. Ishoo kanallee itti dabaleera. Yeroo baay'ee kanatti baay'ina akkasitti waliin dha'uu sa'aatii isinitti fudhata. Ani garuu gidduu cufeetiniin wanno gochaatu jira. Akka kanatti yeroo baay'ee isa kanaa bukurtuu jechuudha. Akka inni wal fudhatu jechuudha. Kanaaf ammoo sukkaara isaas kaawwadhe girmitumaan tilmaamaan amma naga'utti dabalata jechuudha. Sana booda argeetti daballee taane ammallee harkaan biraan teenyu ni waliin dhufnaa jechuudha akka inni wal fudhatu. Kan inni duratti dabalatee ture aannan ture. Ammoo asii bishaan qulqulluun qaba. Sallee tilmaaman jechuudha. Kana akka kanatti waliin dhufnee yeroo jennee kanatti maal goona? Yeroo akka kanatti waliin fudhatee daakuu kana kanatti itti dabalaa jechuudha. Daakuun illee amma isin ga'u isintu beeka. Kan itti toshattan isaa xiqqoo ta'uu danda'a. Bootaa kan jechuu danda'a isintu beeka jechuudha. Isaallee tilmaamatanii jechuudha waan kamiyyuu nama fakkeenyaaf jalqaba toshee waan hin beekuuf tilmaamanan hojjechaatu jira jechuudha. Haala kana laalachaati itti dabalatu. Amma uumayyuu ittiin daballee bishaan akka hawunaa ittiin daballee jechuudha. Wanti nan itti dabalee ture aannan qofa. Kanaaf laalataati itti dabalatu jechuudha. Kana waliin dha'uun xiqqoo isheen ulfaata akka koo dhiqachuu deemee dhufee. Kanaaf amma
baay'ee namni kaameraa maa qabu jiraate malee ofiidha kaameraa qabaate namatti hin tolu. Isa kanaama fakkeenyaa fi namni faaratti jaalattan jalqaballee akkasitti dabaltanii wajjumaaniyyuu ammallee deebiin shukkuumuu dandeessu. Namni immoo hin jaalanne xiqqeessitaniituma dhumarraa ofiisanii qofa itti dabaluu hin dandeessu jechuudha. Xiqqeessitanii garuu baay'ee waa jaalladhuuf baay'isee itti dabala. Wallah akkuma kutti neem keessaa jechuudha qaba akkuma kun garuu qulqulleeffadhee ta'ee jechuudha haala kanaan jechuudha. Tolee amma xumuree jira amma saffisfala kanaan shanfaniin kaa'a biyaansi sa'aatii tokko darbaa hin tursiisu yoonni sa'aatii tokko turutti isin agarsiisaniyyuu maalirraa akka jiru sana booda fidee kan toshulee ni qaba. Walumaan toshinee ilaallan isiniin jedha wanni namitti dabalee ture jalqaba sana agarsiisee qulqullaallee xixiqqishuu waan taateef sadiitti dabalee ture. Maaliif isin immoo amma dandeettii keessan ilaaltanii tilmaama keessaniin hojjettu jechuudha waan kamiyyuu an tilmaama kootii waan beekuuf jalqaba hojjedhe waan beekuuf aannan burcuqqoo tokko killee sadiitti dabalee sukkaara tilmaamumaaniitti dabalee kana habasuuda gurraacha kana inni tuyyuu ni beeka daabboo yoo tashu garuu biyyatti fakkeenyaaf amma akkasitti aannan killee midhaan yoo itti daballee guyyaa soomii ta'uu danda'a simooyyuu baduullee danda'a maaliif biyaansi as keessa asitti firiij keessa illee kaa'uu dandeessu jechuudha guyyaa tokko lamaaf jechuudha yookaan turu ta'e jechuudha ni tura garuu alayyuu guyyaa sadii akkas guyyaa afur waan ta'e yoo ture homayyuu hin ta'u jechuudha. Baay'ee lallaafaa nyaatatti illee baay'ee isinitti tola yeroo baay'ee jechuudha nan hojjedhaanii bakka tursiidhaa maal bakka jedhame ture gisee tokko gisee namaaf mijatee nyaata hojjetachuu hin dandeenye yoo isa qabaatan kan akka kootti hagana jirutti bakka akka kanatti jiraachaa ture isiniin jedha. Kanaafiyyuu haaluma salphaa ta'een tolfachuu hin dandeessan biqeetiin immoo kanuma fe'eyyuu haa ta'u biqeetii akkuma barbaadeyyuu haa ta'u ni ta'a jechuudha daabboo jechuudha. Garuu gosoota baay'ee tolchee jira kana jedhee isiniif himuu hin danda'u. Hunda isaa irratti iyyuu naaf ta'ee jiraan isiniin jedha amma akka kanatti shaffanneetini keenya jechuudha. Sana booda sa'aatii tokko booda walumaan argina fi kanatti shaffanee ka'eetti gadda amma dhufeen as keessa kaa'aa dafee akka naaf ga'u jechuudha. Inni ibsu garuu akka alan teenyeef as keessatti gashaa bakka sana booda Kinooma dabboon keenya bilchaatee irraa bahee jiraan isiniin jedha. No akka kana fakkaataa walumaan laallaa kan inni jala afee kun immoo jechuudha kan keekii yeroo hojjetan itti fayyadamanidha jechuudha. Kanaaf isa kana akka kanatti jala aftanii tolchitu jechuudha. Daabboon ani tolchitnu akka kana fakkaata. Mee walumaan qodaa irratti garagarsineetini walumaan laallan isiniin jedha asirratti garagarsiinu. Kino amma asirratti gadi garagalchee jira walumaan laallaan isiniin jedha. Kino akka kana fakkaata. Xiqqishumashiin isinii gara magaalaa deeme malee baay'ee bareeda ture. Mee garagalchina. Kino kana fakkaataan isiniin jedha akka kana fakkaata. Mee asumaan raawwanti godhee isin agarsiisa. Maaliif kotta walumaan haa jalqabnu isiniin jedha. Oodha garuu ni laatu maal akka fakkaatu jechuudha. Walumaan laalla. Kino akka kana jira kino kotta amma walumaan haani. Kino akka kana jira akka kanatti doo akka waan ta'etti godhanii baay'ee tokko lallaafaa baay'ee nama hawwata jechuudha. Nyaata irratti illee taanaan baay'ee mijataadha. Alumayyuu geessanii guyyaa afur guyyaa sadii ምናምን እኔ ቱራን isiniin jedha. Baay'ee waan das nama jedhuudha. Sooshaati ilaala fayyadamaan isiniin jedha kino akka kanatti jechuudha. Baay'ee lallaa. Na akka kana fakkaataan isiniin jedha. Sooshaati isinillee mee ilaalaan isiniin jedha akka kanatti jechuudha.
dhugaan isiniin jedha dhugaa akka namaa keessatti iyyuu baay'ee firfir jedhee kan inni wannu ta'u jechuudha baay'ee jechuudha akka kanatti ilaaltan keessa isaa waan jiru fakkaata jechuudha baay'ee lallaafa innaa akka kana fakkaata kottaa nyaadhaa waliin haa nyaannuun isiniin jedha akka kana fakkaata kinoo yeroo ganama fayyadamuu dandeessu jechuudha gizee tokko gizee haalli isiniin mijate warra akka kanatti mana madaanii keessa jirtan akka aanaan isiniin jedha ani yeroo hunda normaali nan fayyadama atti siyaasadi afur soo ta'e inni manto shaachudha yeroo baay'ee deddeebi'e akka kana fakkaatan isiniin jedha hanga ammatti waan nafaana duukaa turtanii fi galatoomaa turtii gaariin isiniin jedha toshaatiitti fayyadamaatiin agarsiisaa isiniin jedha isinillee nagaan naaf turaan isiniin jedha